Ashamaa harka fuunee akkam jirtu jaalatamtoota dhaggeeffattoota chaanelii Meelaalaa Tuubii. Meelaalaa Tuubiin chaanelii haarawaa, chaanelii bareedaa ergaa gaggabaabaa barnoota teekinooloojii, walaloo, koomedii, saaksii garaagaraa qabu waan ta'eef barnoota irraa argataa bashannanaa ittiin jettu. Kanaaf chaanelii kana subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Yoo isinitti toleef ammoo like, share, subscribe, comment nu godhaa isiniin jenna. Kanaaf guyyaadhaa ammoo barnoota gabaabduu tokko isinii qabadhee dhufee jira. Barnootichi barnoota baay'ee salphaa fi isinis beektanii yoo hin beekne ta'e ammoo hin bartuu, yoo beektaniif ammoo ni yaadattanii. Kanaaf maalidha innillee yoo jenne namni tokko silkii isinirraa fuudhee appilikeeshinii barbaadu qofa fayyadamee appilikeeshinii biraa akka isin jalaan banne gochuu yoo barbaaddan, fakkeenyaaf ni bilbiladha jedhee appilikeeshinii foon isii jettu yookaan kontaaktii nambarii baattu kanaan ala appilikeeshinii biraa fakkeenyaaf faayil manaajerii, gaalerii banee footoo keessan, teelegiraamii banee chaatii keessan, iimoo banee chaatii keessan, tiwiitarii banee citii keessan, jiimeelii banee faayila keessan waan garagaraa akka isin jalaan laalle yoo gochuu barbaaddaniif akkana gootu jechaadha. Kanaaf asirratti moodela silkiitiin gargar ta'uu danda'a. Wanti kun warroonni silkii Infinixii, Saamsingii, Teeknoo fayyadamtan karaan isaa karaa amman isin agarsiisuu deemu kana yoo kanaan ala ta'e illee ammoo malli lammataa jira waan ta'eef walumaan kalaallu ta'a. Ammaaf akkana gootu jechaadha. Appilikeeshinii inni namni sun fayyadamuu barbaadu qofa bantanii jechuudha. Kana jechuun inni namni sun maal barbaadda jettanii gaafattu. Jalqaba ammoo yoon namichi appilikeeshinii bilbilachuu barbaada kan isiniin jedhu taate appilikeeshinii bilbila yookaan foon jettu tana qofa bantuu jechaadha. Banee jira amma ani jechaadha. Kanaaf namni kun bilbilatee waan biraa kana jalaan banne gochuu yoo barbaadeef eegi kana baneen booda miinuu bariin garagadiitti mallattoo rog-sadee geengoo fi iskeerii qabdu jirti jechuudha. Kana jechuun maay faabiraayitii ka jedhu argaa jirtu. Akkasumas kontaaktis ka jedhu bira geengoon jirti. Achi riisentis ka jedhu kana bira gaditti mallattoo rog-sadee ta qabdu ishee tana jechuudha. Ishee tana xuxxuu jechaadha. Ishee tana xuxxuu san booda eega ishee xuxxaniin booda foon waan jedhu kana xuxxuu jechaadha. Bakka qalama diimaan duqe kana foon ishee jettu kana akkana xuxxan jechuudha. Sorry. Isa kana xuxxuu jechaadha. Eega isa kana xuxxanii app info fi pin waan jedhamu kana isinii dhufa. Isin ammoo pin isa jedhu kana taachi gootu. Eega pin jettanii halluu magariisaan ta'e halluu biras ta'uu danda'a akkuma silkiitiin screen is pinned isiniin jedha. Kana jechuun this keeps it is in view until you unpin. Touch in the hold back in the overview to unpin. Kana jechuun isaa maalidha? Hanga unpinned gootanitti appilikeeshinii bantan kanaan ala appilikeeshiniin biraa touch ta'uu yookaan hold back yookaan overview jechuun walumaa galatti isaa banamuu akka hin dandeenye isinitti agarsiisa. Go it jettuun. Go it eeggattanii screen is pinned. Kanaaf namichi sun bilbilachuu barbaada. Yaa akkana godhee ni bilbilataa jechaadha. Waan barbaade appilikeeshinii kana qofa keessa fayyadamee eega bilbilatee ka'ee baheet citii keessa laaluu barbaada gaa yoo ta'e namichi akkana godha. This is to unpin this screen jedha. Asis tuqa ishin jedhuufi asis tuqa ishin jedhuufi asis tuqa ishin jedhuuf. Tariitii namni kun teekinooloojiitti nama dhiyoo ta'e yookaan banachuu ni danda'a yoo ta'eef isin jalaa illee yoo bane yoo isa kanas kan banu taate itti cufeera namichi sun appilikeeshinii maal isa gaafata? Paatarnii keessan banuu isa gaafata jechuudha. Amma kana gootanii isin ammoo akkamitti keessaa baanettanii isin hin dhiphisin. Kun salphaadha. Akkamitti gootanii keessaa baatu quba lamaan jechaadha. My favorite in the recent ka jedhu kana gaditti mallattoo iskiriitii fi mallattoo rog-sadee kana akkanatti qabdu jechuudha. Jabeessitanii sirriitti gadi qabdanii. Okay, akkana qaqqabdu jechuudha. Banamee jira. Ammaaf yeroo banamu ammoo maal ta'e banama? Itti qollofamee yookaan foon lookidii ta'ee itti banama. Kanaaf namichi kan maal ta'uu isa gaafata?